Andi agarsiisu lafanni beelatti beela baasu lafanni dheebotitti dheebuu baasuudha wanti sarraa eegamu. Hayyoonni Oromoo immoo biyya alaa biyya keessaa jiran qabsoo bilisummaa Oromoo diinna jedhanidha. Ma'uurri qabsoo bilisummaa Oromoo danda'an tumsu yoo dadhaban immoo afaan isaanii qabachuu danda'udha. Sagaleen ammaan kan ol duraa duuba san dhageessifne kun ajjechaa suukanneessaa kaleessa malee dheengadda jechuun adoolessa bultii 9 bara 2021 lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa Hona Ganjii keessatti dargaggoota Oromoo ja'arratti hidhattoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaan raawwate qoratuuf gamasitti bilbilee odeessa guutuu arganne keessaa dubbii bicuu seensaa fudhannee san dhageessifnee fi dhimma adeemsaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokko waliin tolfanne keessaa ijoo dubbii seensaa fudhannee san dhageessifneedha. Turtiin keessan nagamaa'ee kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uuf irra deebi'ee isan hawwataa jalqaba irratti gara lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa Hona Ganjiitti bilbiluudhaan dhimma ajjechaa raawwatee fi qabxiilee garaagaraa irratti marii Oromticha Hona Ganjii waliin tolfanne isiniif dhiyeessuun saganticha saaqannaa itti dhiyaadha. Kaleessa malee dheengaddoo Hona Ganjii keessatti dargaggoota Oromoo ola deemoo ja'a badii malee Oromummaan yakkanii rasaasaan reebanii fixan jedhu eenyu kan ijoollee kana fixee eenyus jedhamu bakki isaan itti ajjeesan eessa meesa kana uummata Oromoof ibsaa. Godina Wallaggaa Hona Ganjii ganda Ganjii deembii bakka addaa Jamjamuu jedhamutti adoolessa 9/2021 ganama sa'aatii 1 walakkaa irratti humni addaa Oromiyaa warri ofiin jedhanis milishaanii qeerroo nama ja'a bakka isaan waliin ta'anii taphachaa jiranitti isin waraana bilisummaa Oromootiif gatu jechuudhaani rasaasa roobsanii ijoollee nama ja'an kana keessaa inni jalqabaa Gammachuu Haftee mucaa jedhamudha. Lammaffaan Abbush Abarraa jedhama. Sadaffaan Barrihun Balaay. Arfaffaan Ismaa'eel Darajjee. Shanaffaan Sanbataa Maammoo. Ja'affaan Kidaanuu Bulchaa jedhama. Nama tokkoon isaaniillee kan rasaasa kudhanii rukutaman jiru. Duudinaan irra dhaabbatanii deddeebi'anii Hona Ganjii kana keessatti yeroo darbee ji'a 3 dura dargaggoo nama 3 ganda Indiraara Wandarii jedhamu keessatti manaa gadi fuudhanii loltuun mootummaa kanaa ajjeesee jira. Nama 2 immoo akkasuma qeerroo nama 2 kaandii warra Naayilii Gujii Beektaree jedhamutti qabanii hidhanii mana hidhaadhaa baasanii harka dudduubatti hidhanii rashananii jiru. Akkuma kana baadiyyaa Hona Ganjii kana keessa iddoo adda addaatti yeroo adda addaatti ajjechaa suukanneessaatu raawwataa jira. Hona Ganjii kana godina lixa Wallaggaa keessaa akka addaatti ilaalu haaluma kanarraa kaasee akkuma waliigalaatti akka hubannaa kootitti egaa isaan ABO jechuun yookaan WBO jechuun uummata Oromoodha. Uummata Oromoo jechuun immoo ABO jechuu waan ta'eef lachanuu Oromoo wanti jedhu kun diina isaanii waan ta'eef lafarraa duguuganii kaayyoo saganteeffataniif ganamatti manaa ba'an sana galmaan ga'uudhaaf deemaa jiru. Kanarrattis uummati keenya Hona Ganjii keessa jiru murteeffatee waliigalee bifa danda'ameen dura dhaabbachaa jira. Amma wareegama lubbuutti illee kaffalaa jira. Waraana isaa biras hamma danda'ameen dhaabbachaa jira. Dabarsee laadhi jedhee ofiisaatiin wareegamaa jira. Baatii 9 darbe kana keessa Ganjii naannoo Gujii Gattarree jedhamu natti fakkaata maqaa kana na sirreessitu kuufama albuudaa warqee guddaatu jira. Isa kanammoo baafatuudhaaf yookaan ammoo oomishanii dantaa mataa isaaniif oolfatuu fi hawaasa Oromoo naannoo sana buqqisuuf dabalataan naannoo sana kan isaan kennanii warra albuuda baasanii garee dhaabbata abashootaa tokkoof kennanii isaanis magaalaa Gimbii keessa waajjira banatanii akka turanii qaamni mootummaa Koloneel Abiy garaagaraallee gara Ganjii gara Gimbii dhufee akka turetu himama. Rakkoo guddaan amma Oromummaan yakkuu sabboontonni Ganjii keessa jiraatu kana qofa osoo hin ta'in albuuduma sanayyuu saamuudhaaf hawaasa Oromoo fixuutti xiyyeeffatanii waan jedhaatu jira. Mee waan albuudaa sanarraa nu himaa dabalataan inumaayyuu buqqaa kaayyuu jedhanii turanii jedhama baatii lamaan kana bal'ina isaanii ibsaame kana. Inni albuuda sana wajjin wal qabatu albuudi sun diyaamendiidhaaf warqee fi albuudota gatii jabeeyyii akka addunyaatti beekamaadha. Naannoo sanatti kan argamu baruma jalqabanii kaasanii yeroo adda addaa uummata buqqisuudhaaf utuu
beenyaa tokkoon qabsanii uummata goomsanii waan adda addaan irraa kaasuudhaaf labsii ba'ee jirullee jijjiiranii ittiin uummata goomsanii irraa kaasuudhaaf yaalii isaanii godhanii hin jiru. Daruma yaadi keessa bara EPDRS yeroo cimaa qaban keessallee uummata kanarratti sababii albuuda kanaatiif yakki raawwatamee hin jiru. Haa ta'u malee si'a tokko daangeessanii xumuranii ganda sadii kaasuudhaaf nan yaadadha walgahii kana anillee hirmaadheen jira. Dhalataan achii kan ta'an hojjetaa kan ta'an biyya biraarraa kan hojjetan illee maayibaasii biqiltuu hanqorii jedhamutti wal ga'anii dhimma albuuda kanarratti gaafa dubbatamu mootummaatu seera baasee jaalatanii kaatanii dirqiidhaan isin kaafna labsii kabajuu qabdu gaafa jedhanii abbaan tokko nan yaadadha Galaalchaa Toraanoo jedhamu seerri ati baastuu yoo ciisii naan jedha ta'e ciiseensi du'aadha si jalaan gangaladha malee yookaan seera kee jibbiiftaa ani haala abbaan koo natti dabarsee gurguradhee irraa hin ka'u ala koottan dabarsa malee maallaqa keessan illee hin barbaadu jedhee sanarraa kaasanii yeroo adda addaa yeroo isaanii uummata buqqisuuf yaalii godhan uummatii irratti walii galuudhaan sababii adda addaa uumuudhaan karaa itti cufuudhaan tuubboo isaanii bishaan ittiin gashatan illee ciruudhaan halkan naqanii weeraruudhaanii akka wantichi galman geenye godhanii har'aa yoo xinnaate waggaa 20 lakkoofsiseera gartuu qubachuun fayyaatti dhaabbiitti dhaabbata adda addaatti gurguramee amma kaampaanii afaffaadha kan bitatee jiru. Kana keessa harka guddaa du'aan kan qabaatu namoota keessa illee ture. Ammas immoo mootummaan PPdha sheerii guddaa keessaa qaba jedhamaa jira. Eenyuma kanaa namoota eeriyaa sanarra jiranii sababii adda addaa uumanii kutuu beenyaan kafaniifi achirraa kaasuudhaafi gaafa isaanii uummata goomsanii mariisitti ta'anii uummatii lakkii irraa nu fudhaati itti darbaarraa kana ta'e nuti qabeenyaa keenya gadhiisnee hin buqqaanu hin kaane jedhee dibee sababii nuti amma naannoo sanatti ajjeechaan kun raawwatuufi nama keessa jira jedhamee yaadamu ajjeesanii hidhanii isa kaan sodaachanii irraa buqqisanii albuuda sana saamuudhaaf kaayyoon isaanii guddaan. Egaa akkuma lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa keessatti hawaasni Oromoo Naganjiif onoota kan biraa keessa jiru albuuda isaas mormatee eenyummaa isaa Oromummaa isaas mormatee dhumaa jiru. Oromoonni kibba Oromiyaa godina Gujii Ba'aadhaa naannoo Shaakkisoo takka Laga Dambii akkasuma naannoo Malkaa Okkoteessi bifuma wal fakkaatuun dhumaa turanii arras dhumaadha jiru. Kanaafi kana hundatti furmaata godhuuf maaltu malaa jenna sochiin waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanatti attame hawaasni Oromoof WBOn attamitti quba wal qabdu har'a. Uummatni naannoo sana jiru uummata dammaqaadhaa fi uummata maalummaa isaa beeku fira isaaf diina isaa adda baafatee kan bareedha. Haa ta'u malee harcaatotii garaadhaaf deeman warra akka milishaa basaasota adda addaa yaa jiraatani malee uummatichi waraana bilisummaa Oromoodhaa ofii isaatii ana jedhee kan kooti jedhee simatee waan danda'ameen deeggaraa jira. Yeroo isaan illee bakka isaan jiran ultima isaan darban jedhanii hordofii gochuu jalqabanii ofii isaaniitii itti darbanii wareegamu malee dabarsanii kennaa hin jiranii. Kanaaf uummati naannoo sana furmaata kan Oromoof kennu WBO yookaan waraana bilisummaa Oromoo qofaadha jedhee jedhamuree amanee fudhatee deeggaree bira dhaabbachaa jira. Akkuma beekamu qeerroonni baay'ina qaban illee kan hidhatanii lolaa jiran WBO keessa kan jiranii ijoollee aanaa sanaati. Kanaaf gara fuulduraattis akka nama tokkotti kan hin jedhu uummata Oromoodhaa furmaata fala kan inni qabu tokkoof tokko waraana bilisummaa Oromoo duwwaa jabeeffachuu isaan diina ofirraa buqqisuu ofii hidhachiisuu namni leenjii fedhu dhaqee leenja'ee diina isaa dura dhaabbatee isa dhumaa ofirraa garagalchuu irraa kan hafe furmaati biraa hin jiru. Yeroo amma carraa bareedaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa humna qabu diina doorsisaa jiru kanatti bira dhaabbatanii awwaalcha ishee gadi fageessanii biraa yoo deebi'an irraa kan hafe carraan akkasii lamuu argamuu hin danda'u. Carraa kanatti hin fayyadamuun taanaan Oromoon raawwatee lafarraa akka dhabamuuf karoora warra PP kana waan ta'eef uummanni keenya inni leenjii fudhachuu danda'u leenjii fudhachuu inni fudhachuu hin dandeenye waan qabuun meeshaa bitatee silas mana isaatti ajjeefamaa jira. Yeroo isheen ajjeesuu dhuftu lafatti du'uurra lafatti baduurra tokko ajjeesee du'u meeshaa booddeetta faallee haa ta'u waan qabuuni tarkaanfii irratti fudhatee ofii isaatii illee of oolchuun dirqama ta'a. Kanaaf ani kanan jedhu waraana bilisummaa Oromoo duwwaa jabeeffachuu irraa kan falli biraa tokko illee hin jiru. Oduu adda addaa aktivistoota adda addaa warra biyya alaarraa aangoodhaa fi qabsoo bilisummaa Oromoodhaa lafarra harkisaa turan illee har'a illee takaaruudhaaf karaa adda addaa oolota adda addaa gaggeessaa jiranii
Obbo Oogganna maal goona hololan karaa harka biyyaa jiraatiin tika mootummaa ta'anii uummata jeeqan dhaggeeffachuu didee dhiisee humna kan isaas ta'u obbo kana bukkee dhaabbatee diina isaa biraa galagalchuun dirqamaan lammummaa fi of oolchuudha jedhee yaada. Ulfaadhaa qabxii bareedaa kaaftan keessumaa galmi qabsoo bilisummaa Oromoo akka gufatu kan taasise hawaasa Oromoo qeerroof qarree Oromoo kan biyya keessatti aarsaa lubbuuf qaamaa baasaa turan osoo hin taane namoota maqaa hayyootaan jaarmiyaa siyaasaan xiinxalaa fi wantoota garaagaraan biyya ambaatii dacha'anii biyyatti nammanii hawaasa Oromoo burjaajessantu aarsaa lubbuuf qaamaa hawaasni Oromoo kan durii yoo dhiibne bara 2014-15-18tti baase sana bishaanitti dabalanii aarsaa dabalataaf har'a Oromoo saaxilan haa ta'uti har'as dogoggora isaaniirraa warri hin baratinii hedduutu jira shira baay'ee xaxaa jiru mooraa qabsoo waraana bilisummaa Oromoo har'a waraana bilisummaa Oromoon hoogganamu kanallee facaasuuf waan baay'ee akka isaan hojjechaa jiranii gama garaagaraan ni dubbatama. Ammoo akeekni isaanii inni guddaan akkuma kaleessaa Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuu waan jedhu qabatanii akka socho'anidha. Warri maqaa Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuun deeman hayyoonni Oromoo kaleessaa warri dhugaatti Oromoof quuqaman Dr. Hayilee Fidaasaa irraa kaasanii sirna Impaayera Itoophiyaan nyaatamani. Barootan 3-4 darban kana keessas immoo warri Impaayera Itoophiyaadhaa inni dimookiraatessinaa jedhan eessa akka isaan jiran kanuma waliin quba qabnudha. Kanaaf isin kan isin arra du'aa jirtani qabeenyi keessan saamamaa jiru daa'imman isin jalatti gudeedamaa jirtu. Impaayera Itoophiyaa dimookiraatessuu moo biyya Oromoo Oromiyaa walaboomsuudhaaf meesa kan adda baasaatii nuu ibsaa. Kuni sagalaadha beekamaadha warri har'a nuti aktiivistoota Oromoo hoogganna yookaan beeksota Oromootii argeettii qabna jedhanii uummata burjaajessanii warra tokkummaa Itoophiyummaa kana faarsanii wajjiniin waliigallee biyya kanaa federaalizimiidhaan bulchinaa maaloodhaan bulchinaa walqixxummaadhaan bulchina warra jedhanii faarsanii warrumaa qeerroo goomsee dhiiga qeerrootiin aangootti ba'e wajjiniin shira isaanii adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisanii hooggansa bilisummaa Oromoodhaa dhabamsiisanii abbaa qabsoo Oromoo gochuudhaaf yaalii isaanii godhaa turan kanaan dura warri mamma aangoorra jiru kanaa wajjin shira isaan xaxaa turan yoo mooraatti gashanii warra kaan summiidhaan ciccisiisanii isaanuma kanatu bifa jijjiirratee har'a immoo qaawwa kan argatanii karaa kanaan immoo dadhabsiisnee laamsheessinee abbaa qabsoo kanaa taanee maqaa Itoophiyummaa kanaatiin aangootti ol baana jedhanii warra yaalanii gatii ta'eef har'abaan dubbachuurraa kanas immoo qabatamaatti qabsoo kana keessatti hirmaannaa isaan godhan waa takkaan waan akka hin jirre hawaasiyyuu ni beeka baay'een isaanii hamma meeshaa akkasitti illee gumaachuu dandeenya waraana kana deeggaruu dandeenya jedhanii odeessu faranjii illee biyya akkas goone akka goona jedhanii odeessu sanarra darbee illee mootummaan immoo biyya bulchaa jiru kana yeroo dhiyeenya kana ebeela tokkotti mana murtii idil addunyaatti dhiyaata piraayim ministeeriin kun jedhanii ololaa turanii baagiraawundi isa gaafa qoran ammarraatti illee kunoo cinatti tokko kan isa qaqqabe kan hin jirredha waan isaan achi ololanii oduudhaaf akka mootummaan irratti qophaa'u malee dhuguma hawaasa kanaaf yaadanii hawaasa kana bilisa baasuudhaaf kan qabsaa'aa jiraniif Oromoo bilisoomsuu kan barbaadatu hin taane garbummaa lammaffaatti deebisuu kan barbaadanidha. Kanaaf falli dhumaa jiru waraanni bilisummaa Oromoodhaa adda bilisummaa Oromootu hundeessee dureessee isumatu kanaan ga'ee WBO jechuun adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Hiikaa biraan qabu. Akka isaan yaadanitti waraana bilisummaa Oromoo kanas harka keessa gashatanii akka barbaadan gochuu barbaadu gantoota keessa gashachuu barbaadu kanaan duras waanuma turedha. Kanaaf uummati keenya ammallee burjaaja'uu dhiisee miidiyaa sobaa waan adda addaa hordofuu dhiisee tokko kan nu baasu humna duwwaadha. Humnaaf afaan qawwee duwwaadha. Afaan qawweetiin garboomne afaan qawweetiin bilisoomne biyyi jaarsummaadhaan bilisa baatee tokkollee waan hin jirreef waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee uummati keenya qabsoo isaa finiinsee yeroo gabaabaa gidduutti diina isaa xaragee balleessee abbaa biyyummaa isaa yoo mirkaneesse duwwaadha kan inni lafa kanarra jiraachuu danda'u kanuma kana jechuu barbaada. Kan amma dhageessan kun ajjeechaa suukanneessaa kaleessa malee dheengadda jechuun adoolessa bultii 9 bara 2021 lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa Hona Ganjii keessatti hidhattoota mootummaa shiftaa bilchiginnaan dargaggoota Oromoo jaarratti raawwatee fi dhimma galmaaf akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis marii bal'aa Oromticha lixa Oromiyaa Hona Ganjii waliin tolfannee isan dhageessifnedha. Kanatti immoo aansuudhaan dhimma adeemsaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokko waliin tolfanne isiniif dhiyeessina. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala.
waggoota arfanii asitti erga maqaa jijjiiramaa dhufeenii uummata Oromoo irratti jijjiiramni addatti dhufee ajjeechaa manni isaa irratti gubachuu, mana keessatti gubachuu, manarraa godaanuu, maatiin sadii gamuudha. Kanadha wanti jijjiiramni waggoota afurii asitti dhufe. Egaa kana keessatti uummanni Oromoo bakka garaagaraatti du'aa jira, bakka garaagaraatti ajjeefamaa jira. Qabsoo nuti harka qeerroo bilisummaa Oromootti wareegama barbaachisu kaffallee gama waraana bilisummaa Oromootiin gama sochii warraaqsa gadaanaa uummataa kutaalee Oromiyaa keessatti dammaqsuu waraana bilisummaa Oromootiif caayaa jabaa ta'uudhaan kallattii agarsiisuu manni ijaaruu waraana bilisummaa Oromoo jajjabeessuu uummata keenya dammaqsuu keessatti kutaalee garaagaraa keessatti wal ijaarree hojii keenya hojjechaa jirra. Akka kanaan duraatti akka baroota 2014 2015 ta'uu baatus haala gaarii irra jirra. Deebiinee wal caalalee adda wal baataa jira. Qeerroon kaayyoo qabuu fi qeerroon kaayyoo hin qabne kan callisee deemullee adda wal baatee wal hubannoo guddaatu jira. Amma gaditti deemaa jirru gaarii dhaltiin jedha. Ammoo gadhinna kutaalee Oromiyaa kana keessatti mul'achaa jiru. Mootummaan kun mootummaa kufee gosa seedhaa. Mootumni tokko miti impaayirichi iyyuu maqaa isaa qofatu jira malee impaayira diigameedha. Haa ta'u ammoo impaayira diigame kun humna Oromootti kanaan duras fayyadamaa turte. Ammas immoo Oromoo of hin hubannetti fayyadamaa jirti. Kiisee labsiin dhugaatii 2-3 duraa daakuu qilleensi fuudhe goonee balleessineedha jedhee muummichi ministeeraa Abiyyi kun dubbatee ture. Argitee amma ishee dhumtii daakuu qilleensi fuudhe sun deebitee dhuftee Tigiraayin to'attee Tigiraa irra dabartee dhuftee daangaa lolaa wal qaachirratti gaggeessaa jiru. Kanatti hirmaannaa kanatti muddamtuu hamaa kana keessatti Oromoota guuree milishoota garaagaraa bakka kutaalee Oromiyaadha guuree gara naannoo daangaa Amaaraatti geessaa jira. Uummata Walloo illee argitee ta'ee daangaa keessan eeggadhaa jedheetu uummata humnaan dirqisiisee geessaa jira. Kana qofa miti kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa barattoota mana barumsaa keessatti guuruu jalqabeera. Amma godina Qellem Wallaggaatti irraa barattoota mana barumsaa 17ffaa baratanii mana barumsaa keessatti guuree of jedhaa jedhanii manni iyyataa ture. Wanti ammatti jedhamu kun muddamtuu hamaa keessa jira. Sirni bututee caccabe kun deebisee utubuudhaa fi deebisee of ijaaruuf jedhee yookaan daangaa lafa Amaaraa deebisuu jedhanii naannoo lafa daangaa walqaatii kan gidduu Amaaraa fi Tigiree jiru kana deebisuu irrattitu kadhaa Oromoo achamee keessatti wareegama hin taane kaffalchiisuu akkuma lola Eertiraa fi Tigiraay sana argee ta'ee wareegama uummanni keenya kaffalaa jira jechuudha. Waan isa ilaallanne keessattidha. Kan immoo qeerroon bilisummaa Oromoo amma dandeettii uummata Oromoo barsiisaa waan kana keessatti akka Oromoo hin naannee lola sana ilaallanne keessa kan seennee uummata keenya barsiisaa jira. Kutaalee garaagaraa keessatti qooda keenya ba'aa jira jechuudha. Egaa bara 2014 hanga 2018tti warraaqsa guddaadha. Aarsaa guddaadha akkasiin baaftanii hiriyoonni keessan baay'eetu isin biraa kufe. Ammoo galmi qabsoo bilisummaa Oromoo aarsaan itti beesuun ni gufate. Sanarraa maal barattan? Gochaan akka sanaa qaama garaagaraan deebiin seenee akka ammas isin hin gufachiifneef hojii akkamii hojjetaa jirtu? Sababiin isaas Oromoonni takkaa'uu makoonni bifa garaagaraan yeroo sanatti burjaajii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti uumanii galmi qabsoo bilisummaa Oromoo akka waan impaayera Itoophiyaa dimookiraatessuu fakkeessanii burjaajii garaagaraa uumanii inumaa sadarkaa Oromoon bilisoomeera jechuun ragaan arras biyya ambaa kanatti bifa ittiin ol ijaaranii deebisanii oolanii dubbatu jalqabantu jira. Inni kun deebii akka hawaasa Oromoon burjaajessinee fi qabsoo aarsaa bifa haaraan itti baasaa jirtan kan akka hin gufachiifneef maaltu hojjetamaa jira? Qaamota akkasiinoo maal jettu akka qeerroo bilisummaa Oromootti? Dhugaadha kun gaaffiin qabu akkuma beektu 2014 gaafa adda bilisummaa Oromoo Eertiraarraa dhimma qeerroo bilisummaa Oromoo sochii fincila diddaa garbummaa irratti feessee achuma qabsoo keenya butanii argitee ta'ee galma keenya hanqisanii qabsoon itti deemaa turre gara waan impaayera keessatti mirga keenya eeggachuuf qabsaa turre fakkeessanii kun qabsoo keenya butanii wareegama lammaffaa nu kufalchiisaa jiru. Kanarraa maal hubattan ka jetteef wanti nuti hubanne guddaan qabsoo keenya keessatti nama jala deemuun akka hin barbaachisne kaayyoo jala deemuun dirqama akka taate qeerroo bilisummaa Oromoon kana barjabeessee hubatee jira. Ammoo kana qofa miti. Wanti guddaan amma deemaa jiraati jette biyyoota ambaa kana keessatti dhuguma sitti hima namoonni biyyoota ambaa jiranii faayidaa qabsoo keessatti barbaaddatu baay'een isaanii waa xiqqoo tokko godhanii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo tumsa godhanii qabsoo bilisummaa Oromoo irratti deebi'anii aggaasaan guurantu caala. Amma sitti hima dhugaa tokko waan wal dhoksinee bukkeen dabareetu jira. Proposaalli mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo diiguudhaaf waraana bilisummaa Oromoo kutaalee garaagaraa jiru zooniilee garaagaraa keessa jiru afaan faajjessuudhaaf yaaliin godhan mana hidhaa Qaallittii keessaa ba'aa jira. Kun haqa tokko sitti himee bukkee darba namatu proposaal godhee mooraa Qaallittii keessa ta'aniitu
namoota itti fayyadamanii argataa jiru. Nu quba qabna. Akka qeerroo bilisummaa Oromoottis waan kana miidiyaa hawaasaa irratti dubbataa jirra. Kan kutaalee Keeniyaa keessa yeroo marsaa 2-3 deebi'ee dhufaa jiru itti Gabbisaa Profeesar Milkees Gabbisaadha jechuudha. Isa qofa miti. Isa duuba inni itti dhiyee jira kan jedhu kaayyoon isaa maal kan jedhu ni quba qabnaa jechuudha. Kan ammoo boolla tokkotti al 3 waraanannu. Kana gaafa siin jedhu bara 1991 bara jaarteera Leencoo Lataafaa warreen akka Galaasaa Dilboofaa namicha pirezidaantii Itoophiyaa ta'ee du'e kana Nagaasoo Gidaadaafaa warreen gara qabsoo bilisummaa Oromoo gara dabarsee bara sanas waraana bilisummaa Oromoo mooraatti na ceerichisiise. Bara 2018 jijjiirama dhufe jedhanii waraana bilisummaa Oromoo 870 walirra meeshaan aga girnoofaatti gamee waraana bilisummaa Oromoo mooraatti galee kaan summii nyaachifamee kaan ajjeefamee amma kaan manadhaa keessa jira. Kun ammas marsaa sadaffaadhaa fi maqaa mootummaa cimsaa yookaan maqaa raaraa jedhuun waraana bilisummaa Oromoo afaan faajjessuu ta'anii Keenyaa biyyoota garaagaraa keessa deemanii qabsoo keenya haatuuf kan deemaa jirantu jira. Waan wal dhoksin hin qabnu akka tokko walitti himnaa namni waraana bilisummaa Oromoo deeggaruun barbaanne tumsuun barbaanne afaan isaa qabatee taa'uu kanarraa kan hafe mooraa qabsoo bilisummaa Oromoon diiga jedhee namni yaadu kana booda yoo jiraate ni yaada malee galma ga'uu hin danda'u. Kan immoo jala muree akka tokkoon siinaa galatoomii kanuma gabaabaatti yaadee koo. Akka kanaan duraa miti irraa barannee irraa miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo irra jiranis kan isaan beekaniif kan irratti hojjetamaa jiru. Kanaan dura hawaasni burjaajeetu kaayyoo dhiisee nama jala deemaa ture. Har'a immoo nama jala osoo hin ta'in kaayyoo jala deemnaa sana beekuun ammoo qabsichi akka hin gufannee fi waan isa jabeessuudha. Ejjennoon keenya kanaa jette mee kaayyoon ati baantu isa kamii? Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo isin aarsaa baasaa jirtaniif isa kamii? Inni har'a qeerroon bilisummaa Oromoo baree hawaasa barsiisaa jiru kun isa kamii? Mee dhaggeeffattoota keenyaaf ibsi. Kaayyoon ani jedhu kun barri waan haaraa miti. Kaayyoon itti wareegamaa Magarsaa Bariidaa haga Laggasaa Wageetti Elemoo Qilxuudhaa haga Gammadaatti wareegama qaqqaalii nuti kaabaa kibbaa baadiyaa ilmaan Oromoo ilmaan haadhayyeessaa wareegama qaaliitti kaffalaa jirru kun ifa galaadha. Kana gaafa siin jedhu mirga hiree murteeffannaa keenya daangaa keenya jaallan qaqqaalii dhiigaan sararee bukkee darban sanatti furmaata gochuu barbaanna. Kana yoo furmaata ittiin godhamu yoo ta'e gaanfa bariikaa Oromoo qofa miti gaanfa bariikaa mataan ishee nagaan argattu. Kan ammoo nagaa biyyaa gaanfa bariikaa eeguuf Oromoon gaaffii nuti waggaa 150 deebisne kana nu dhaga'uu qabdi addunyaan hin jira. Kana gaafan siin jedhu nuti haqa barbaanna waan namaan barbaannu saba biraa dhiibuuf miti saba biraatti dhiibbaa geggeessuuf miti. Nuti garuu akka Oromootti lafa keenya irratti dachee keenya araddaa keenya irratti maxxaa ol qabannee jiraachuuf waan keenya irratti abbaa ta'uu danda'uutii qabna. Kanaaf nuti wanti nuti deemnuuf ifadhaa beekamaadhaa mirga hiree murteeffannaa keenya keessaa impaayera Itoophiyaa afaan qawween ijaaramte afaan qawween diinee Oromiyaa walabaa ijaaruudha. Nu wajjin jiraachuu kan barbaadu sababii cuun tabii qabsoon bilisummaa Oromoo uummata Oromoo nuutaa jedhin hojii hiriiree qabsoo gaggeessaa jiru immoo ni jirarra. Addi bilisa baasaa uummata Beenishaangul Gumuz, addi bilisa baasaa uummata Sidaamaa, saboonni xixiqqoon kan biraan warreen akka naannoo Amaaraa keessa saboonni akka Hawwiifaan saboota xixiqqoo bichuu baay'eetu impaayera kana keessatti hacuucameetu jira. Nu qofa miti. Impaayerri kun diigamuu qabdi. Impaayera kana immoo sirna tokko afaan tokko amantii tokkoof deemamaa jira. Kana cabsuuf ammoo qabsoo keenya qabsoo hidhannoo jabeessuu qabna. Araaraa mootummaa ceensaadhaa mootummaa dhaabbataadhaa wanti jedhamu hin jiru. Kanaaf nuti mirga hiree keenya murteeffachuu Oromiyaa walabaa ijaarree saba nu wajjin jiraachuu barbaadu immoo wajjin jiraannaa. Warra nu wajjin jiraachuu hin barbaanne immoo ollaa gaarii taane wajjin jiraannaa. Kan waltiin jedhaa galatoomne. Fayyaa ta'ii qabxii xumuraa kaaseen xumuraa innis maaligaa warra TPLF dhabamsiifne jechaa turan akka tukkaaftee deebi'anii irraananiitu Tigraay kiyaa guututti baasanii ollaattiyyuu darbaniitu lola geggeessaa jiru. Kan ammoo kan tolche humna TPLF kan hidhatee jiru qofa osoo hin taane hawaasni Tigreedhaa humna mootummaa Koloneel Abiy akka dadhabsiise innummaan afaansaan dubbateera. Kanaaf sochiif tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo woban fudhataa jiru cinatti akka qeerrootti akkasumas akka hawaasa Oromoo bal'aatti maaltu godhamuu qaba humna koloneeffataa kana akka naannoo Tigraay sana of keessaa baasuuf. Yaada ba'eessa tokko nuuf iddoo jiru waraanni bilisummaa Oromoo akka waraanaa bilisummaa Oromootti hojii hojjetaa jira. Wayyoonni Oromoo maal hojjechuu qabu uummanni Oromoo maal hojjechuu qabu kan jedhu waa tokko siimee darbaa waa'ee TPLF irratti yaada sinaa kaase tokkotu waan nama qorsiisuuf nama gidiisu jira. Profeesariin Tigiree yuunivarsiitii beekamaa addunyaa kanarraa barsiisu dhiiseetu TPLF hojii hidhatee loleetu uummata isaa kun hojii torbatti deebi'anii Maqalee qabatan.
Profeeseriin dookteriin Oromoo immoo biyya alaa taa'etu qabsoo bilisummaa Oromoo diigaa jechuudha. Kuna keessatti jechuudha. Waan si ajaa'ibu kan TPLF kan Oromoo walitti qabneedhaadha yoo jette dhugaan siin jedhaa waraanni bilisummaa Oromoo kan isatti duudhaa jiruufis qabsaa'ee kan isaa wajjin dhiigaa jiruufis qabsaa'eetu qabsoo kana fidee asiin ga'e. Gadda kaleessa waraana bilisummaa Oromootiif reeshinaa kan dhiyeessaa jiru TPLFidha jedhanii miidiyaa irratti irraa turantu har'a waraanni bilisummaa Oromoo maaliif godina tokkoyyuu hin taane jedhanii oduu odeessuu jechuudha. Kana gabaabaatti gaafansiifi immoo waraanni bilisummaa Oromoo waan hojjechuu qabu hojjetaa jira. Borilleen murannoof ga'umsatti deemuu qabaa. Kan immoo xumura itti godhaa. Uummanni Oromoo akka uummata Oromoo